Daawwattootaaf dhaggeeffattoota televezyiinii Mo'aa akkasumas immoo addunyaa guutummaarraa kan nu dhaggeeffataa jirtan karaa televezyiinii, karaa saatalaayitii akkasumas immoo karaa intarneetii, karaa yuutuubii keenya nagaan koo keessa keenya gara keessanitti haa ga'u. Televezyiinii Mo'aa televezyiinii keessanii nuuf kadhachuu, nu deeggaruu, nu wajjin dhaabachuu hin dagatina. Egaa walduraa duubaan seenaa Onesmoos Nasiib ilaalchisee duddubbee seenaa Onesmoos kan jiru seenaa bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa kan gadi cabsuuf kan xiqqeessu seenaa dukkanaa'aa gadi fagoodhaan ilaalaa turre. Seenaa adda addaarraas immoo waraabnee ilaalaa turre. Hamma danda'ametti gadi fageenyaan waan qoratamee sichi barreeffamudha. Seenaa kana irratti waan xixiqqoon barreeffamaniiru kanaan dura. Namoota amantaatiin, namoota saayinsiitiin, namoota seenaatiin, namoota siyaasaatiin barreeffamaniiru kana caalaayyuu immoo dhaloonni irratti qoratee gabbisa jedhetanan amana. Seenaa kana maaliif qoranne, maaliif gadi fageenye, uummataaf uummata, sabaaf saba, namootaaf namoota gidduutti haaloo jibba akkasumas immoo dheekkamsa uumuudhaaf otoo hin taane ilmoon namaa gadi fageenyaan qoratee gab jedhee tasgabbaa'ee seenaa gara fuula duraatii fi seenaan dukkanaa'aan kun akka irra hin deebi'amneef bu'uura akka inni nuu ta'uudhaaf miiraan ho'anii jibbaan guutamanii socho'uun fagoo naman ga'u garuu tasgabbaa'anii xiyyeeffatanii qalbeeffatanii waan itti waamamanitti mul'ata ofii dhibbatti irratti hojjennaan galma ga'uun akka ni danda'amu mirkana seenaa keessaa wabii kan nuuf ta'u Onesmoos caalaa hin arganna jedheetan hin amanu. Kanaaf Onesmoos caalaa Onesmoos Nasiib hiikaa awwaajii nama biyya Oromoo seenaan isaanii eessaa eegala. Ilubbaabor Hurrumuu bara 1850tti kan dhalatan Onesmoos Nasiib keessaayyuu naannoo Hurrumuu keessaa kan maddan ilmoo Oromoo nama tokko. Egaa Abbaa Booraa keessatti namni dhalatan Onesmoos kuni ijoollummaadhaan abbaan waan irraa du'eef haadha isaaniitti utuu guddifamaa jiru nama waggaa 4 ta'ee warra garba gurguraniin qe'ee isaaniirraa butanii isa fudhatan. Umurii waggaa 4 nama abbaan irraa du'e haadha duwwaa irraan jiraatu yeroo sanagaa weeraraniitu qabatu turan bara 1850 kana keessa naannoon sun hin weeraramaa hin qabatu hin guuru kana booddee hin gurguru. Dargaggoota umurii 15dhaa gadiiti baay'een Oromoo irraa kan gurgurame seenaa darbe keessatti ilaaluu hin dandeessu. Ijoollummaatti abbaan waan irraa du'eef. Bakka Hurrumuu jedhamu tokkotti eega qabame kaasee hanga Muzangir bira ga'utti gooftolii 8 tajaajileera. Muzangir kuni naannoo qarqara galaana diimaa Eertiraatti utuu biyyoota bahaatti hin gurguramin Muzangiriin birmadoome hamma achi ga'utti gooftolii 8 tajaajileera. Si'a 8 gurgurameera jechuudha. Isaan keessaas tokko maqaansaa Nasiib jedhu kenneef. Nasiibitti kan geeddare garboota warra bitanii gurguran keessaa isa tokkodha. Onesmoos Nasiib. Akka kanatti gaa Onesmoos Nasiib akka kanatti kan deeme Nasiib jedhe. Kiristiyaanummaa keessatti Onesmoos immoo kan kennameef. Onesmoos macaafa Filmoonaa yoo qorattan dubbii Waaqayyoo keessatti macaafa Filmoonaa keessatti namichi Onesmoos jedhamu tokko birmadoomee tajaajilaan Onesmoos wajjiniin Phaawulos wajjiniin mana hidhaatti kan wal argan Onesmoos kan jedhamu akka jiru garaa koo na boqochiisee jedha Onesmoos Phaawulos yeroo waa isaa barreessu. Baay'ee kan na gammachiisu garuu Onesmoositti barreessee xalayaa isaa gara Filmoonaatti gaafa ergu Phaawulos maal ittiin jedheetu barreessaa yaa Filmoona Onesmoosiin si'achi akka garbaatti akkan ilaalle akka obboleessa jaallatamaatti maleedha. Bara 1990 keessa barreeffama tokko barreesseen ture kiristiyaanummaan sirna gabrummaa obbolummaatti geeddaraa kan jedhu. Namoonni baay'een sirni gabrummaa hafee sirni cunqursaa hafee walqixxummaan akka inni dhufu yaadu. Walqixxummaa caalaa olitti kan nuyi hawwinu garuu obbolummaadha. Walqixxummaan wal gaarreeffannaa qabaachuu danda'a. Wal dorgommii sirna hin qabne fiduu danda'a. Wal dhiibboo fiduu danda'a. Saamichas fiduu danda'a. Garuu obbolummaan jaalala fida, tokkummaa fida, walitti nama buta. Isa kana gaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa Filmoonaa keessaa Onesmoos kan jedhamu macaansaan kennamee fi Nasiib immoo warra garba bitanii gurguran keessaa isa tokkotu maqaa Nasiib jedhu Onesmoosiif kenne. Amma gaa hamma Muzangir bira ga'utti Ilubbaaborii isa kaase, Iluu Abbaa Booraarraa isa kaase hamma qarqara Eertiraa dhufutti gooftolii 8tti gurgurameera. Gurguramaati achi ga'e jechuudha. Onesmoos Nasiib maqaa isaanii gaafa of waaman akkas jedhu nama biyya Oromoo
fira Oromoo hundumaa jedhaniitu of maqaa isaanii lafa kaa'u. Nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa. Nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa namni jedhamu hiika awwaajii bara 1870tti nama waggaa 15 yookiin waggaa 16 ta'eetu jiru Werner Muzangir iskoolaariin biyya Swiss tokko isa bite. Namni kun qorataa biyyaa fi masawwaatti hojjetaa ture. Biyya Faransaay, British, Misir, Gibt naannoo sanatti nama qoratudha. Nama kanatu gaa Onesmoosiin dhumatti bitate. Werner Muzangir tarii qorannaadhaafis ta'uu danda'a, hojjechiifachuudhaafis ta'uu danda'a. Namni kun garuu bittaaf gurgurtaa garbaa keessatti nama hirmaatu osoo hin ta'in nama seenaa qoratu ture. Muzangir erga Onesmoosiin bitee booddee dabarsee misiyoonota Swiidiniitti akka baratuuf dabarsee isa kenne. Ifti hin jalqabe jechuudha. Onesmoosii fi eenyummaan isaa inni dhugaan. Onesmoosii fi kaayyoon Waaqayyoo dhufeetu giggir jedheetu walitti galee. Aduun ba'uu jalqabde, boruun baqaquu jalqabe, duumessi bittinnaa'uu jalqabe, harki Waaqayyoo diriiruu jalqabe, seenaan dukkanaa tamsa'uudhaaf jalqabe. Meeshaan hin jiru, qawween hin jiru, loltuun hin jiru, wanti tokko hin jiru. Mucaa waggaa 4tti qabamee garummaatti gurgurameetu masawwaa ga'ee Muzangiriin bitamee harka warra wangeela misiyoonii Swiidiniitti dhufee galee. Maalitti mulaata? Maaltu ta'a laata? Achitti akka baratuuf dabarsee kenne gaa. Wangeelaaf barumsa sammuu namaa kan ibsu achitti jalqabe seenaa Onesmoos keessatti. Onesmoos mana luba Bengilt Lundal jedhamu tajaajilaa. Mana taa'ee erga tajaajilaa ture booddee amantii wangeelaa fudhateetu cuuphame. Bara 1872tti cuuphame. Hin cuuphame lammata dhalate. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Lammata dhalate. Hafuura qulqulluurraa lammata dhalate. Eenyummaan Waaqayyoo keessatti dhalate. Onesmoos Nasiib nama duwwaa otoo hin taane amma gaa eenyummaan Waaqayyoo kan keessatti dhalate mucaa Waaqayyoo ta'e jechuudha. Bara inni itti cuuphame kun bara waldaan warra wangeelaa saba Oromoo keessatti itti dhalate jedhamuudhaan beekamti. Bara 1872tti the birth of evangelical church saba Oromoo keessatti hin dhalate. Iftiin dhalate. Barreeffamaaf ogbarruu Oromootiif iftiin ba'e. Seenaa Oromootiif waan haaraatu dhalate gaa iddoo sanatti. Bara 1872tti qarqara galaana diimaa biyya Eertiraa naannoo Munkullu jedhamutti. Mana luba Bengilt Ludalitti nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa Onesmoos Nasiib lammata dhalachuudhaan eenyummaa haaraa fudhate. Egaa misiyooniin Swiidinii Oromoo wajjiniin hojjechuudhaaf yaalii bara 1865 eegalee mootummoonni Abisiiniyaa karaa cufuu isaaniirraan kan ka'e ittiin milkaa'in bara dheeraa ture. Baay'ee kan nama dinqudha. Akka sibiilaa giggir godhanii cufan mootonni Abisiiniyaa namoonni wangeelaa fi barumsa akkasumas immoo ifa haaraa fudhatanii Oromootti akka hin darbineef. Galaana diimaa jira. Galaana diimaadhaaf saba Oromoo gidduu isaan kanatu jira. Giggir godhaniitu cufan. Hin darbitan jedhanii. Achitti hin darbitan. Saba sanatti hin darbitan. Waaqayyo immoo saba sanatti akka isaan darbaniif itti dubbateera. Tureera erga inni jalqabe. Kan jalqabes immoo bara Ludwig Krampf dhufee bara kana explore godhee naannoo kana ilaalee deebi'ee Oromoo yoo wangeela ittiin geenye inni immoo Afrikaa guutuu ittiin waliin ga'a. Saba guddaadha, saba bareedaadha, saba jabaadha jedhee erga kaayyoo sana ibsee booddee warra Jarmanii durayyuu dafanii warri Swiidinii imala gochuutti ka'an bara 1865tti. Amma gaa sabichatti biyyichatti gadi ba'uu waan dadhabaniif Oromoo isa guuramee gurguramu naannoo qarqara galaana diimaatti argatanii achitti wangeela itti himu turan. Long distance evangelism ittiin jenna. Bara dheeraa ture egaa ituu hin milkaa'in. Amma gaa kanaafuu bara dheeraa masawwaa daarii Eertiraa iddoo Munkullu jedhamu taa'uudhaaf dirqaman. Achi taa'aniitu hawwu. Attamitti bira geenya saba sana bira. Akka saba sana bira hin geenyeef Saale Sillaasee haa ta'u, Minilik haa ta'u, mootonni Abisiiniyaa akka sibiilaa cufaniiru. Sibiila boorrajjiitiin cufaniiru.
Gaattiraadhaan cufaniiru, mukaan cufaniiru, waraanaan cufaniiru, jibbaan cufaniiru, siyaasaan cufaniiru, aadaadhaan cufaniiru, afaaniin cufaniiru, seeraan cufaniiru itti darbuun hin danda'amu. Kanaaf misiyoonoonni sun qarqara sana taa'uudhaaf dirqaman. Achitti gaa dargaggoonni Oromoo gabrummaatti qabamanii gurgurtaadhaaf karaa galaana diimaa biyyoota Arabaatti darbuudhaaf yeroo dhufan masawwaatti misiyooniin kun bilisoomsee leenjii adda addaa kennaafii ture. Isaan keessaa inni duraa Onesmoos yeroo ta'u dandeetti inni qabu fedhaaf qaroomina isaa ilaaluudhaan warri misiyoonii barnoota akka argatuuf gara Stockholm kan jiru Johanna Lund Missionary Training Institute akka dhaquuf isa ergan. Hin jalqabame gaa. Inni kaan yeroo garbummaatti gurguramu Onesmoos barumsaaf gara Swidinitti akka inni imalu. Stockholm jedha iddoon kun Johanna Lund kun Stockholm duwwaa utuu hin ta'in Stockholm irraa gara sa'aatii 2-3 kan fagaattu Uppsala jira. Mana barumsaa sana dhaqee argeera. Johanna Lund Instituutii sana isa amaa utuu hin ta'in isa Onesmoos keessatti bareeyyuu dhaqee ijaan arguudhaaf carraa argadheen ture. Na dinqisiisa. Isaan keessaa gaa warra qabamanii bilisoomanii barumsa adda addaa argatan keessaa inni hangafa Onesmoos akka inni ta'e seenaan kun nutti himaa. Achitti baay'ee isaaniitiif carraan kun hin kennamaaf ture. Wangeelli hin ergamaaf ture. Namni gaa nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa inni jedhamu kun Onesmoos bara 1876tti masawwaarraa ka'ee karaa Kaayiroo kophaasaa gara biyya Swidinii adeemuudhaaf ka'e. Yeroo ka'ee kan inni adeemu nama gurraacha waan ta'eef bara sana passenger ship warri nama fuudhanii adeeman dooniin nama gurraachaaf iddoo ulfinaa waan hin qabneef hojjetaa yookiin immoo ergamaa ta'e waiter astanaagaajii ta'etu adeeme. Hojjetaa doonii ta'uudhaan erga adeemee booddee Stockholm ga'uudhaan mana barnootaa Johanna Lund Institute Uppsala ga'eega. Hojjetaa deemeega ji'a baay'ee karaa Kaayiroo kophaasaa. Bara 1881tti Teachers Diploma erga fudhatee booddee bara 1881tti immoo misiyoonii ta'ee eebbifamuudhaan gara masawwaatti deebi'e. Yoom deeme 76tti. Yoom deebi'ee 81tti. Gara achi biyya Swidinii keessa gara waggaa 5 ture. Waggaa 5 Awurooppaa keessa turuudhaaf eenyummaa namaa, ilaalcha namaa, afaan, aadaan wanta adda addaa hin jijjiirama. Guutummaadhumatti nama biyya Awurooppaa, aadaa biyya Awurooppaa, nyaata biyya Awurooppaa, uffata biyya Awurooppaa habaratu iyyuu malee gaarummaadhaa fi jireenyi gaariin biyya Awurooppaa jiraatu iyyuu malee saba dukkana keessa jiruun biyyaa qaba. Saba hidhaa keessa, gabrummaa keessa, hiyyuma keessa, gidiraa keessa jiruun of dudduubaadhaa qaba. Kanaaf saba sanatti dhaqee wangeela hima ergaan qaba jedheetu sartifikeetii isaa dippiloomaa isaa fudhatee imalaan gara biyyaatti deebi'e. Ituu gara Swidinii hin dhaqin bakka ture gara Munkulluutti barsiisaa ta'ee tajaajiluudhaaf gara biyyaatti deebi'e. Yeroo inni deebi'ee galee Swidin misiyooniin erga wangeela fudhatee gara biyya Oromoo dhaquudhaaf qophaa'aa turan egaa isaan immoo qophaa'aa turan egaa hin deebinaa qaawwaan argamee laaraata karaan argamee laaraata jedhanii inni achitti deebi'e egaa masawwaatti deebi'e. Onesmoos namoota deemsa kanaaf qophaa'an yeroo argate isaan barate fudhatee saba isaa bira ga'uudhaaf duukaa bu'e. Anis isin duukaan bu'aa ittiin jedhe. Jarri duukaa bu'aa turaniif. Yaaliin bara 1881 karaa biyya Habashootaa cufaa waan tureef dirqamaan karaa Sudaan gara iddoo sana dhaquudhaaf ta'uu qaba ture. Karaa Sudaan ka'an. Karaan Habashootaa cufaa danqaramaa waan tureef karaa Sudaan yaalii godhuuf. Isa kana Gustav Aren Oromo Expedition number 1 jedha. The first Oromo Expedition jedha. The first Swedish Oromo Expedition in kuni masawwaadhaa kaasee karaa Sudaan karaa Wallaggaa seenuudhaaf achirra ka'an imala isaanii akka kanatti adeeman egaa. Amma gaa isa kana adeemsa isa jalqabaa kana keessaa Onesmoos tureera. Maal ture adeemsi isaanii? Maaltu irra ga'e? Bara sana Emperor Yohannis isa arfaffaatu karaa cufe. Dir godheetu cufe. Loltoota isaa danqaree cimsee qabeetu cufe. Karaan sun cufamaa ture egaa. Gartuun misiyoonii kuni erga wangeela fudhatanii ji'a 2 erga adeemanii booddee karaa galaana diimaa biyya onaa Nuubiyaa fi qarqara Naa'el biraan adeemanii qarqara biyya Oromoo ga'an. Amma gaa karaa Sudaan kana deeman achitti neenci jira, naachi jira, bofti jira, busaan jira, dhukkubni jira, waraanni Sudaan jira, gidiraa guddaa keessa gaa.
Gidiraa guddaa keessa. Misiyoonota Swiidiniitii, Onesmoosii duukaa jiru. Maaltu irra ga'e? Bakka bu'aan Misir, Ijipt, Onesmoosiif gartuu misiyoonotaa kana karaatti argee gara biyya Oromoo yeroo kana dhaquun balaa guddaa akka qabu jabeesseetti mul'ise. Kanaafuu hatattamaan gara masawwaatti akka deebi'an isaan gorse. Qarqaraan arganiiru. Fagootti ilaalaniiru. Saba kana bira ga'uudhaaf hawwaniiru. Garuu namichi bakka bu'aan biyya Misir kun akka isaan deebi'aniif isaan dirqisiises isaan gorses. Maaliif? Marfameera biyyichi. Waraanatu jira, lolatu jira. Egaa namni kun gorsaa fi ajaja kadiivaa Misir fudhachuudhaan Onesmoosiif gartuun kun gara masawwaatti deebi'uudhaaf karaa dheeraa dadhabsiisaa ta'e eegalan. Deebi'uudhaaf namoonni biraa du'aniiru, dhukkubsataniiru, hiraarfamaniiru, yeroon badeeraa, qabeenyi badeeraa, humni badeeraa rakkataniiru jarri kun. Onesmoosii fi gartuun isaa utuu deebi'anii karaatti misiyooniin Swiidinii tokko kan G.E. Arneehus jedhamuu fi Oromoon Filiphos jedhamu tokko du'anii karaatti biraa owwaalaman. Eessatti owwaalame Arneehus? Eessatti owwaalame Oromoon inni Filiphos jedhamu? Barahaa Sudaan keessatti Eertiraadhaa fi Wallagga gidduu biyya Oromoo gidduu utuu isaan adeemanii achitti owwaalaman. Onesmoos karaa kana irratti si'a baay'ee dhukkubsatee du'atti dhiyaatee ture. Karaan ol deebii kun gara ji'a 8 fixe. Imagine. Sibiilaan cufaniiru marsanii waan ta'eef ji'a 8 fixe. Dheebuu, beela, dhukkuba, busaa, qilleensa hamaa fi gubiinsa obsuudhaan waan hundumaa danda'uudhaan deebi'anii masawwaatti deebi'an. Yeroo munkulluu ga'an Onesmoos mana barnootaa keessaa barsiisaa hojii caaffata adda addaa qopheessuu eegale gaa. Boqonnaa waggaa lamaa booddee bara 1884 ammas si'a lammaffaadhaaf gara biyya Oromoo dhaquudhaaf yaalii sadaffaa jalqaban. Dhiifama achirratti barreeffama irratti. The second Oromo expedition jedhama kun. Yeroo kana gaa warri misiyoonii caaffata adda addaa wal geggeeddaruudhaan Minilik karaa Abisiiniyaa banee akka isaan dabarsu yaaluu isaanii tole jedhee fudhateef. Amma gaa hin gammadan. Maaliif? Karaa Sudaan miti, karaa Somaalee miti, karaa Taanzaaniyaa Keeniyaa miti. Amma directly mooticha Minilikii wajjiniin walii barreessuudhaanii politikaas haa ta'u, dippiloomaasiis haa ta'u, misiyoonota barbaachuudhaanis haa ta'u, balballi banamuun akka danda'amu Minilik mallattoo agarsiisutti ka'e. Hin banamaa kottaa itti jechuutti ka'e hin gammadanii qophaa'utti ka'ani gaa. The second Emperor Minilik banameera jechuudhaan dhaga'anii hin qophaa'anii wal guuranii bara 1884tti mooticha kana biraan ba'uudhaaf ka'an. Xalayaan misiyoonota Minilik gidduu karaa naggaadota Oromoo Jimmaa Abbaa Jifaariin ka'anii gara masawwaatti daldalan galaana diimaatti adeemaniin ergama ture. Daldalaan hin dhufaa, fuudhee deemaa, fuudhee deebi'aa, xalayaan akkasitti isaan gidduu deebi'a ture. Mootichi Abbaa Jifaar yeroo sana mootii dargaggeessa ta'ee barnoota ammayyaa saba naannoo isaatiif qaqqabsiisuudhaaf kan yaalu ture. Bara sana Abbaan Jifaar amantaa musliimaa naannoo sanatti fudhatamu iyyuu malee barnoota ammayyaa nama barbaadu ture. Isa kana keessatti baay'ee kan na gammachiisu saba Oromoo keessatti wal simannaatu jira malee wal gaarreeffannaaf wal jibbaa amantaarra dhaabbate baay'een hin mul'atu. Si'a baay'ee namoonni musliima ta'anis kiristiyaana ta'anis walitti dhufeenyi isaanii jaalalli isaanii wal kabajuun isaanii baay'ee akka gaariitti kan argamudha. Kanarra seenaa guddaa bara Abbaa Jifaar naggaadota Abbaa Jifaar biraa ka'anii galaana diimaadhaa fi Oromiyaa gidduu warra deddeebi'an kanarratti seenaa kanarratti arguu dandeenya. Yaalii kanarratti namoonni adeemuudhaaf ka'an Onesmoos haadha warraasaa Mihirat isheen immoo nama biyya Eertiraa turte deeggaraasaa nama Phexros jedhamuu fi lallaboota wangeelaa Swiidinii lama Pelhalmii fi Bergamen turan. Jarri kun bara 1884tti gara dhumaa munkulluu ba'anii gara Inxooxxoo galma mootummaa Minilik April 1885tti ga'an. Maaltu ta'a jettanii yaaddu? Mootiin kun abshaalummaadhaaf waame? Dhuguma balbala banee? Inxooxxoon biyya Oromoo kan humnaan Oromoon irraa kaafaman Minilikii fi loltoonni isaa irra qubatan ture. Achitti gaa Onesmoos fa'aa hin dhufan wal guuranii. Gargaartonni isaa jiru, haati manaan isaa jirti, warri Swiidinii kun jiru achi ga'an. Maaltu ta'a jettanii yaaddu?
Imbanaa minilik balbala kana. Inda barsaa jara kana. Bara 1885tti maaltu ta'e. Kana fakkaata ture egaa gaarri sana gaarri minilik bara sana. Gaara kanarra taa'aa irraan gadee asii gad finfinneen ilaalamaa horri jira saani jira loonni jira sabni kun jira namni bara 1850tti dhalate bara 1854 or 55tti garbummaatti gurgurame bara 1885tti deebi'ee dhufe umuriinsaa nama dargaggeessa waggaa 30 nama ta'u ture Onesmoos Nasiib yeroo kana. Dargaggeessa cimaadha, nama wangeela lallabuudha, nama reefu haadha mana argateedha, nama Suudinii wajjin nama kaayyoo qabudha, mootota bara dheeraadhaaf isa gurguran darbees immoo akka sibiilaatti barbara cufan gaaran xooxxootti walitti ba'an. Maaltu ta'a jettanii yaaddu? Egaa sagantaa koo isattaanu keessatti seenaa sagara dhumaan isinii fudhadhee dhiyaadha. Baay'ee akkasin irraa barataa jirtan nan amana. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos kanarraa isinaa eebbisu. Waan tokkoon arga kana keessatti jajjaboonni mootonni ciccimoon hammam yoo karaa cufaniyyuu dadhabsiisaa yoo ta'eyyuu yaaliidhaan kaayyoodhaan akkasumas immoo cichaan amantaadhaan waaqayyo irratti of gatuudhaan namoonni yoo hojii hojjetan yoomiyyuu yoo ta'e namoonni galma isaanii bira ga'uu akka isaan danda'an agarsiisa. Gaaran Xooxxoo biyya Oromiyaa Finfinnee gararraa Onesmoos Nasiibiif mootichi Minilik ergamoota Suudinii wajjiniin wal ta'uudhaan walitti ba'an. Maaltu ta'e? Sagantaa gosa dhumaaf isa ittaanu keessattan isinii qabadhee dhiyaadha. Televezyiinii mo'aa televezyiinii keessanii. Nu wajjiniin dhaabachuu, nuuf kadhachuu, nu deeggaruu hin dagatinaa. Baay'ee akkan isin jaalladhu isiniyyuu beektu. Sagantaa kanarratti yaada, qeeqa, gorsa akkasumas immoo fedha yoo qabaattan nu erguuf nu barreessuu hin dagatinaa. Feesbuukii keenya hordofaa, yuutuubii keenya immoo laayik godhaa, sheer godhaa akkasumas immoo daawwadhaa. Baay'ee isin jaalladha. Gooftaan koo isinaa eebbisu. Seenaa kanarratti baay'ee akkasin barattan dhalootaafis immoo galaa akka inni ta'u. An abbaan qabu, an haadhan qabu warra jettaniif Onesmoos haadhan qabu, abbaan qabu, firan qabu, gargaarsan qabu. Namni tokko lafa duwwaa, lafa onaa keessatti yoo waaqa qabaate, yoo mul'ata qabaate, yoo kaayyoo qabaate, galma waaqayyo isaaf qopheesse bira ga'u akka ni danda'u wabii guddaa, fakkeenya guddaa, akkasumas immoo irraa kan nuyi barannu taaworii guddaa, gamoo guddaa Onesmoos Abbaa Gammachiis nama biyya Oromoo fira Oromoo hundumaa irraa barachuu dandeenya. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa sanattin isin arga. Ameen.